Baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi manni maree dhimmoota waliigalaa Islaamummaa Itoophiyaa baankii dhalarraa bilisaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiru. Beenyaa Shiramoo hordofeera. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa irratti waliin hojjechuudhaaf hooggantoota manneen hojii lamaan gidduutti sirni sanada waliigaltee mallatteessuu raawwatamee jira. waliigalteen kunis hawaasa musliimaa Itoophiyaa akkuma hawaasa musliimaa addunyaa tajaajila baankii akka falaasama dinagdee hawaasa musliimaatti sirna shari'aa irratti hundaa'e akka argatu gochuuf kan kaayeffates jedhameera. Tajaajilli baankii hawaasa musliimaa sirnoota shari'aa irratti hundaa'es moodeloota afur kan qabu yoo ta'u waliigaltichis isaan keessaa tokko irratti kan bu'uureffate ta'uu pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribii Asfaaw himaniiru. Baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fi dhimmi gumii waliigalaa hawaasa musliima Itoophiyaa gidduutti waliigaltee wal hubannee waliin hojjechuu taasisuu ta'a. Moodelii afurtu jira addunyaarra. Moodeliin tokko foddaadha. Foddaan aga biyyoota Arabaas biyyoota biraa keessattis foddaadhaan tajaajilamuun akka shari'aatitti jira. Kan lammataa dameedhaan tajaajiluudha. Kan sadaffaa moodelli jedhamee beekamu sabsiidarii dhaabuudha. Sabsiidarii jechuun qaama biraa kan baankiin baankuma keessatti baankii biraa dhaabee kan of danda'e kan tajaajila dhalarraa bilisaa kennu dhaabee deemuu jechuudha. Kan akka baankiitti ammatti deemaa jirruudha. Kan arfaffaa baankoliin tajaajila dhalarraa bilisaa qofa kennan kophaa isaaniitti of danda'anii akka hundaa'an gochuudha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa kennuu maamila horachuu fi qusannoo karaa kanaan jiru walitti qabuun baankota dhuunfaa kan dursu ta'uus himan. Tajaajila dhalarraa bilisaa immoo akka biyyaatitti kennamuu calqabe foddaarraa kaanee aga ammaa dameedhaanis tajaajilaa jirru keessatti akka baankititti baankolii dhuunfaa keessaa tokkoffaarra jirra. Maamilaanis tokkoffaarra jirra. Qusannoo karaa kanaan jiru walitti qabuudhaan illee baankolii dhuunfaa keessaa tokkoffaarra jira. Waliigaltichis qabiyyeewwan gurguddoo sadii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u hawaasa musliimaa daran fayyadamoo kan taasisuudhas jedhan. Hawaasa musliimaa Itoophiyaa waliin qaama achi keessatti tajaajila hawaasaa kana kennaa jiran wajjiniin yeroo dheeraa marii bal'aa geggeessaa turre. Marii bal'aa geggeessaa turre san keessatti tokkoffaa aadaa qusannoo aadaa waan jiru walitti qabanii hawaasni kun akkaataa itti fayyadamuu danda'u irratti maal hojjechuu dandeenya kan jedhu qabiyyee waliigaltee har'aa kanaaf kan gumaache faayinaansii irratti leenjii gabaabaa fi dheeraa kennan baay'eetu jira. San irratti akkam goonetti waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu qabiyyee waliigaltee har'aa lammaffaa guddaa ta'e kan argamu jechuudha. Waliigalteen sadaffaa akka biyyaatitti zakaan keessumattuu hawaasa musliimaa keessatti waan hojjetame waggaatti zakaa kennuun amantaan hin dirqisiisa. Zakaan kennamee jiru kun akkamitti maaneej ta'a kan jedhu immoo isaan irratti mari'atanii nuyi karaa keenyan gargaaru. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Ibraahim Tufaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa abbaalummaa keenya waan ta'eef karaa sirni shari'aa jechuun waliin hojjechuuf qophiidha jedhan. Oromiyaa Hibrat Sira Baank ወይንም ባንኪን ገምታ ኦሮሚያ Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa abbaa oolmaa keenya. Hawaasni musliimaa sirriitti hubachuun baankii kana waliin bu'uura shari'aan ajajuun hojiif qophii qofa osoo hin taane hojjechaas jirra. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa har'a osoo hin taane durattis halkanii guyyaa nu waliin hojjetaa kan jiru. Oromiyaa Hibrat Sira Baank ድሮም ቢሆን ለሌትም ከኛ ጋር እየሰራ ነው። ለሌትም ቅድም እንደነገርኳችሁ በሙራባሃ በሚባለውም ነገር ቢሆን አበድሮ የጨረሰ ነው። ሙራባሃ ብቻ በቂ አይደለም። ሙዳረባ እንፈልጋለን፣ ሙሻረካ እንፈልጋለን፣ ሙኻጠራ እንፈልጋለን፣ እስትስናዕ እንፈልጋለን፣ ሰላማ እንፈልጋለን። መስራት ካልቀራ ይሄ ሁሉና የቀሪዎችንም
Manni marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaas maqaa qofaan kan jiraatu osoo hin taane fuulduratti dinagdee hawaasichaa cimsuuf xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu simaniiru. Basim qoyitanaal, basraa ኋላ ቀርተናል. Erga hundoofnee maqaadhaan turreerra. Hojiidhaan duubatti hafneerra. Amma kun heeyyama Rabbiin ni haqama. Maqaa fi hojiin akka waliin deemuuf manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ni hojjeta. የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ይሰራል።